Kanaaf sirra rakkoon jira obboleessudha geessa. Irra deebinee asirratti awwaarra deemuu malee waan jiru. Haadha manaa kee kana hin barbaaddaati. Nuti irraa kaasee dubbadha. Tiboonni si shaallachi. Tiboonni saallachi. Araadaa. Araadaa fi araadaa addunyaa. Ilmoo keeti haadha ilmoo lama. Akkeessi keessi. Haadha ilmoo keeti. Maal ta'us maal gootus ijoollee gorsitus haadhummaa irraa jijjiiruu hin dandeessu. An abbaa koo qabaataa sooressa abbaa koo dhaqee nama guddaa abbaa koo beekamaarra haadha koo rakkattuu maatii rakkattuu irraa baatee fi fagosa hin qabne waa tokko isiidhuman filadhaa ilma dhiiraa ta'e tu haadha qabdu waan danuu balleessite kan jarjaree waa balleessu jammaresi ragaa Woman got this at Mayate, Ragas, see to Dura. Why don't you come to Pinjaba? Ata, Adamanake, if I'm a gavate, Ilmoke will be what's up. Opira Moko. Copy. La Lubugo go to Ratiba. Lubugo. Jawalai dira and Beka Moto. Commenti to Hamor Badani, Chofu commenti. Chofu and Iran and Bekan. Hilla la voluma lala. One timada lucana. Commenti Nanchofa commentigan. Daka. Commenti Hanakani Kesser. Nikaniko, Nikan Boa. Nikan commenti. Imbaresina. Namawabe Bulesa. Abula Shida, Wami, Argite Media Garatis, Nudurachi to you. Commentis to Manera. Pata Bergara. The Bulesa Hadamanake, Tibal Lesset touch. Erga gafa pututi amma guyyaa hadhaatti balleessite jenne maaliif tobadu matariju haadha ilmoo kana irratti akka silaaftu barbaadu garuu moo dhugumatti erga sila warri kee dhufesii mattee boossee namni dhabe bare jaallatee ilmaan koo kanne ilmaan koo amma maatii kootti naa fageessu nan guddifadhaan akka barbaade ta'aa jiraatu ilmaan koo immoo nan barsiifadha nan nyaachisa nan dhussiisa alaaf itti gaafatamummaa uummata irratti ummata oromoo guuturatti ilmaan koo lamman maatii kootti naa fageessu nan barsiifadhaa jette ani immoo dhagaa baadheen jiraachifadhaa jette kana si wayyaboo haadha manaa keetitti balleessa kee gaafame gaafa mana shaayii qabdanu mana nyaataa qabdanu maal qabdanu si wajjin kuftee kaate waan si gaafadhaan dhaggeeffadhaa ummata haati manaa keetii biiroodha yerootti wal loltee baatu jala deemtee kadhataan turreesi biiroo isaatii wal lolee yeroo waa zabanyummaa moo maali sana si wajjin rakkandeesi si jala deemaan turre shoo na dhaggeeffadhaa gaa oy hiiguuni faqachuu wal keessa hin jiru dhugaan sitti badii warra kee irraa argachuu jettee duutti fadhin jaallachuun kan biraati ragaa mucaa isiin footoo waliin kaate yoo ummanni fidi jedhee fiduudhaa qophiidhaan akka jarritti waliin ka'an mucaan kakatee jireenya isaatti lakkii bodii dhubbateera ragaa sittis immoo ragaa funaaneera lakki yoo jette ragaa fillee raggaasinee maqaa uummata oromootiin ilmaan sana akkatti keessatti dubartiidha siin galtu si goola dhugaa dubbadhu haadha manaa keetti wal gargaaraa gochuu yookiin immoo innatti barbaadaa jirtu dhaggeeffadhu hin jaallatta jedhan qaaballeessitee akkasii jireenya uummanni gootee sirqaxxaftee jennaan itti zaatuuf jellam kun jireenyi ni durii qobaadha uummanni jireenya uummanni oromoo isiidhaa waliin dhaabatee si jalatti eegu jiraatta kana booddee si galee dhaqubaan jettu kana booddee tuma rabbii wal sin adeemsisuuti ati amma mucaan kun innaati reestoroo jettusi caammaa keessaa bakkee miicamu akkasii si wajjin miicaa turte ijoollee argatu dhagaa ba'e reestoroo yeroo hojjettu mana teessus caammaa keessoo bakkee miicamu si wajjin miicaa turte jireenya yaadamiitu gargaarte dhiirri kan inni jabaatu yoo dubartiin jabduun duuba jiraatte akka ta'e mormuun dandeessu babsu amma haasaa qabaaba haadha manaa keeti himannaa isaa jinnii jaankaadhiif ta'e jaallattaanii nan jaalladhaan maal barbaadda ati amma haadha manaa keetii akkasiin maal taatu barbaadda haati manaa koo balaa wanta jala murtu inni dhiiraa wajjin footoo kaa'ame iddeen itti kaa'ame abbaa kaase maal irra ga'een jiraan hunda isaa akka xiiqiidhaa jedhamee nama keessatti kaa'ame yoo lakki jette garuu ragaa filisii jedhala ragaatti dhabnaan
Malee tokko kaasee Akka kisiisa itti bantu balleessa. Galee otoo jiraattee maal inni jedhu suni soba akka ta'e galee akkuma sobaatti shaallachi. Teboon si shaallachi. Teboon dubartii hojii teessee viidiyoo waraabee gadhiifte isiin immoo hammattee gadhiifte. Waan kanaan dura godhaa turte yaadadhatu immoo. Yoo haa ka'u jettee ka'umsaan oolu. Kanaaf dhufte yoo haa ka'u jettee ragaa waliin gabaabsitee ala manaa hojii ala rakkoo galtamu galtu. Baadha ilmoo keeti araarfattee dhiifama gaafattee garaa sii qabbaneessitee kiistee fudhattee galtamu buleessu. Fuudhee nan gala nan fudha. Akkamitti kiistee? Akkamitti kiistaani? Haadha manaa keetii madeessite mana keessatti madeessite biyya alaattis madeessite biyya galteellee madeessite maqaa balleessite hin cufinoo jedhu haasaa keessa hin cufsiisu. Laal Mubaarak akka gurbaa akka gaarii na dhaggeeffadhu ilma kee. Dhaggeeffadhaa bula shiidhaa. Dhaggeeffadhaa bula shiidhaa ta'e. Namni hogguu daaba harkaa qabu gartee daabatti hin fakkaatu. Warqee namatti hin fakkaattu. Atilleen isiif warqee isiin illeen isiif warqee jechuu barbaadeeti. Isin lameen addaan baaseetiin. Garuu wanni niin arku isin dhaggeeffachuun ture hin seenne maqaa biraatiin hin qacello isin dhaggeeffadhe jabaannaan hin ol seenne. Ati gootee fi godhuu baattee rabbi beeka. Isiinis gootee fi godhuu baattee rabbi beeka. Garuu haadha warraa sii tahee garatti ilmoo sii qaban garatti ifama bilbilaan na rabbu'e garatti ilmoo qabattee cimimfattee dhaltee beekadhu ija ta'e ija afur waliin gootan isiinis abbaa warra isii agartee ilmoo bareedduu sana wajjin rabbiin kannee fi riskii duraaniirra qollee taatu isiniif jijjiirame laaluu isinirra jira. Hafuulduraa ammoo ilmi kee beekadhu ni dulloomta akka ammaa kanatti hin deemtu isiinis ni dulloomti beeka. Ilmi kee abbaa kiyya haadha kiyya akkana goote je'ee sitti hijaa'uuf karaa amma ati banta kanaanii harkataa jechuudha. Atilleen abbaa kiyya akka hamaa goote gaafa sana ati dhalaadhaa dhiira wajjin akkanatti footoo kaatee yookaan wajjin deemte je'ee ilmi kee ija keessa silaalee kabaja haadhaa kannan si dhoorkuun namtuudha beekatu. Namni ni balleessa garuu wagguu bultii gahe ibidda diimaa liqimsee bira dabra. Dirqamaaf ijaa kana wal dura qabdanii booda yoo aartellee ilma kiyya yoo mana keessatti arrabaa ilkee wal dhoyti. Abboon nama guddatti bataala nama riyaal moo keetii qabu riyaa kee qabuutii du bataala aggara galii qalbiin dhaggeeffadhu maal achi wutti fataa. Yoo rabbiin walitti isinaa itichuu walitti galtan rabbiin tarra gaarii isiniif haa godhuun isiniin ja'a. Garuu aartee hangaafa sanillee namaa jecha isiinis narraa ustu namaa jechaan godhe yoo ka waliin jettan ta'e madaa jirtu irratti soogiddan eexanii jechuu firraa ganna qaadha yoo dandeessa ati keessaafuu abbaa warraati niin jaaladhaa lubbuu akka lubbuu tiyyaattiin jaaladhaa waan jaalatan ni eeggatan ilillii jaalatan bishaan jalan naqatan akka hubni ija kee keessan buune isiirrallee maqaan xuriin takka akkan buunetti eeggatan. Waan kana ta'eef isiinis beekad akkasuma abbaa warra keetii waan jaalattuuf jaalala isaa yoo qabaatte xuriirraa eegi
jecha lafee namaa cabsu kaas gubba jettanii booda yaadattanii hin je'ina akka kiyyaan jechuu feetanillee liqimsaa yaadadhaa yookaan gabbaatanii amma ala kana yoo laaltan nama akka keetii dardaraa dur ce'u tureetu har'a ulee qabatee ulaa dura deddeema humna isaata dur yaadatee jechuu garuu waan kaayyattee fudhatte haadha warra keetii garaa isii hammeenya hin kaayin atiis abbaa warra keetii garaa hammeenya hin kaayin badii gootan walii dhiifama godhaadha ni goona eega jettanii wal jaalanne eega jettan huuba walirraa eeggadaa ammallee waniinsi afaan baheefiin qaba jechoonni xiiqiinsi afaanii baheesi afaanitti hin deebi'u kanaafiinsi afaan bubu'ee dhiifama naa godhe isin lachuutiifuu jechu kun akka dalaguun abdii qaba kanumaan isiniin jaa fuuldura keessan laalaa waan dabarsitan hunda akka nama barnoota irraa fudhatuutitti bira dabraa haati warraa gaariin abbaa warraa leenca baafti abbaa warraa mul'ifti abbaa warraa jabaan sabrii qabu dhiiraa olitti kabajaa gurguddoo godhata ta'arraan laaliin xiqqoodha fuuldurri ammoo banaadha abbaan warra ifii kafana ifiiti abbaan warra ifii haadhaa fi abbaarraa caalaa si wajji ka jiruu dabartu waan kana ta'e jecha akka ilmaa abalu abbaa abalu haadha abalu akka isaan itti jiraatanitti jiraanna jaanii namni hinaafutti harka keessa wal qabadhaa atiis waan darree alaa irraanfadhu alaa manni kiyya isiidha jiruun tiyya isii eegaan akka lubbuu tiyya jaaladha je'itii huubarraa eegi aannan keessa yoo rifeensi xiqqaan takka bu'e ni gurraachooma garaa keessa waan gahamaan kaayyatin haati warra ifii tabaa miti ani hedduun abbaa warra kiyyaa jaaladha hedduun kabaja bu'aa bu'ii guddaa keessaan bahe abbaa warra kiyyaa otuu hin dandeenye afaaniin dhuguma rabbiititti isaaf lubbuu tiyya dabarsi yoo jedhan nama araru maaliif gaaromina isaa kabajaa naa kennu akkaataa inni itti na laalu tureen na mul'atee beeki duraaniif itti hin beekne ture garuu lakka bultuun waa agarta waa hewwisu bu'ee waa baratta rakkoo keessaan bahan jaan keessaa hin bee kanadaa tana keessatti atilleen dubartiidha abbaa warra keetii kabajaa gurguddoo atiif godhaaf jaalala guddoo ati kanaaf dhiira akka isaatiif harka hudduu dubatti midhin kabajaa isaa hin xiqqeessin jaa kana achi qabu waan isin beeytan itti dabaladhaa hangin hin beeku hagana abbaa warraa utubaadha beekadhu abbaa warraa gaarii yoo qabaatte haadhatee yaadattu abbaa kee yaadattu hiriyyaan dhabdu ilmoon ta'e yoo sirraa ammaattee ittiin boonchu isa waan qabattee sabattee inni si kabajee si ammatee jiruuf rakkoon bal'oo si fakkaatti haadhatii ati dubartii ba'aa qabaadhaa guun hunjaan dur tabanatti fakkaatte dhiirti laal yaanni isaanii yoo waa balleessan hanguma ati qofaltee taphattuuf wanni sun irraa dhiqamaa deema so hallayyaa inni arkootan dirree coqorsaa godhiif irraanfadhaa waan dabree jabaadhaa akkuma borishiitaa faadhaatti waliin turaa wal jaaladhaa wal bira dhaabbadhaa kanumaan isiniin jaagaayi galatoomaa galatoomi aborishiitaa keenya ulfaadhu dhageessaniittuu gorsaa nama guddaa nama jabaa akka oromootti isuma dhugumaa dubartii jabduu akka oromootti nama buleessa nama umurii dheeraa jaalala keessatti abbaa manaa wajjin ijoollee wayisii itti fakkaatin jaalala keessatti abbaa manaa wajjin jiraate ilmoo gahaa geessuu nama qabudha namni immoo si gorsee an kanaa waliin immoo darbee hin dubbadhu warri immoo dubartoota intanaa jettanu ganamas dubbanneerra wanta hin dubbanne hin jiru ganama sobni jiru nama 3,000 irratti
dubartiin maaluu gochuu dandeessi yeroo isin hin jedhu jala akka Abrashiidaa kana qabaddeetan dubartiin jabduudha haasaan dheeressinu amma si miti waan naan ati afaanumatti niifama gaafachuu qabdu maaliif jette yoo naan jette anaa wajjin akka xabaqaa shamarranitti anaa wajjin falmii keessa galta jechuudha isii wajjin miti ati obboleettii keenya hayyuufi Abrashiidaa waa isin dubbatte yoo sii gale sii galeera ajandaa godhamee solii gadi hin deebiin dubartiin akka jabduu taate durii kaafnee dubbataa jirra ijuma dhugumaa gatii ta'u joojjiin boo'aa turre ganama silaa simiti kan boo'e ijoollee shamarranii si wajjin boo'aa turte dhiirri si wajjin boo'aa ture dubartiin obboleettii keenya haadha keenya kayrii dhaggeeffachuu dhufe hundi namaa wala jibbanu ijoolleettiif jecha carraa tokko walii kennuu qabu jedhanii ijoollee bira jirta ati Abrish ijoolleetti deemi yookiin ijoollee fichiisi jabaadhu haadhaa wajjin wal dubbisuu qabu dhageesse isiis hin mararaa nu gargaara dubartiin gaafa sabartu minuutii qabadhu ayyuuf dubartiin gaafa ana walitti anuma walitti anaaf haati manaa kooti haadha manaadhaaf warra haadha manaadhaaf haadhan jedhamu malee anaaf haati manaa kooti amma fakkeenya haadha kootiiti haadha malee akka taatti nama hin dandeessu dubartii hammadheen viidiyoo waraaban argine dubartii hammadheen viidiyoo waraabaa olii gadi deemaa loola laayivii irratti waan barbaade naasaa yaa rabbi gaaf tokko amma of qusachuu jammaruu fan du'aa inaa kadhaa maaliif gaaf tokko kalaas nagaheera jennaan bakki dhaqan hin jiru ani immoo sii malee hin jiraadhu isuma dhugumaa jechuudha dubartiin gaafa dhattee waa garaa kute deebii qabu hin kolfin dhugaan sitti meeyan sodaadheen wallaahi natti siqira kana booddee danda'uun dubartiin hin obsiti amma namni isaa miiraa ta'ee jiraatu jira anaa wajjin namni isaa miiraa taatanii obsitanii jiraattan ni jirtu hin jirtan sobdanii yoo jettanis yallam anaaf hin jiru jechuudha dubartiin kamtu nun obsitu waan akkana kanaafi dubartiin namaa waliin jiraatte waa hundayyuu obsite dubartiin obsitu ajaadhaa yundoo kan hin obsine wayyaayyuu kan hin obsine siyaasa faraaraate ammuma iyyite yookiin ammuma murteessitee tu jaalala oggaa dheeraan jiraatiin addaan siin baati dubartiin sabartu immoo sabbartee gaafa waa keessaa cite salaamu alaikum nagaatti siin jetti jechuudha mucaan kun wareegama guddaa akka kafalte dhageessaniif kanaaf nama 4,500 nama 8 sira jiru ilaalin Abrashiidaan bakka dubartootaa buute jechuun danda'ama dhiifama si gaafataa jirran bakka isaa bune sababii isaa sababii inni boo'e sababii inni dhiira ta'e tun ta'in sababii ati haadha taatee fi sababii ilmoo keerraa akka ati fagaattu hin barbaanne ilmaan kee immoo gatii kafaluu jammaraniiru la dhaggeeffadhu ayyuu fiiqo gatii kafaluu jammaraniiru hundinuu dhagaa mucaan xiqqoo maal jedhee maal barumsa kutaa meeqa barattaan jedheen hin baradhu jedhe maaliif jennaan abbaan keenya hojii qansiraa dhahime hojjetee fida nummoo ani immoo mucaasa bucuun guddisaa jedhe si qofaa miti kan gatii kafale ilmoon keellee gatii kafalaadha gatii ati kaleessa kafalte ilmoon keellee bor garrinni itti deemaa jiru gaafa waggaa 15 ga'e caammaa namaa miicuuf deemaa jira leestiroo jechuudha maaligaa balaa keessaniin maaliif ijoollee wareegama kafalu balaa keessaniin ilmoo keetti jiraadhu amma immoo bakka dhiisii waa isaa ilmoo kee ilmoo guddisaa jiru ofii isaatii ilmoo ta'ee mataa dhukkufataa jira na dhukkuba jedha garaana nyaatee nan dhossaadhaan birritti erga abbaa manaa keetti viidiyoo si agarsiiseera ganama doktora bira irratti waraabe viidiyoo na waraabee naa erga abbaa manaa keetti yaalamaa jira mucaa kee jechuudha garaana nyaate mucaa guddisaa jira ofii isaatii mucaa ta'e mucaa guddisuu keessaas baasi mucaan isa biyyiin keejii agalu kun Abrashiidaan jirti jeejeetti yoo barbaadde keessaan ittiin haasa'i si gorsiti Abrashiidaatti si kennina Abrashiidaan nama miidiyaa kana irrattis ta'ee lafa irratti kabajamtuudha Abrashiidaa kana fooloo godhadhammum isiitti si kennina wallaahi mucaan kun badii isaa hunda Abrashiidaatti keessaan nan hima Abrashiidaan waatsaappiinis iimoonis feesbuukiinis yoo hordofti badii tokko yoo rakkatte itti himadhu atu nama himattu miti jabduudha badii tokko kana booddee sitti deebi'ee sitti balleessinaa waan ati jibbitu mucaa kana
qaxitaa bura shidaan gara qaadiitiin itti akka ilmaan kee fudhattee gara maatii keetitti yookiin immoo silaa biyya arabaa jirta maatii kee bira akka geeffattu si gooti nana manas dhageesse nama qalbii wayii seen tokkoon kana ijoolluma keetiin nu hin jedhin ijoolluma keetii jedhi al tokko immoo wareegama kafali mucaan kee wareegama kafalini mucaan nangaftii wareegama kafalee bor gaafa hoggaan isaa 15 ga'e waa nyaachuu barbaada silkii bitachuu barbaada abbicha waa tokko hin qabu of harkaa gara baalii dhaqa leestroonnis abbaan leestroo caammaa xaraga mucaan kee caammaa xaraga inni daa'imni bucuun caammaa xaraga maaliif egaa giiftii kun garaa si nyaatanu si keessaa ba'ani jaraa al tokko chaansii kenni ijoollee keeti please an kana siin jedha sitti ba'aa fi kootii miti si caala waa'ee ilmaan keetiin beeku si caala waa'ee jireenya keetiin beeku walitti araarsuu rabbi jaallata boo'ichi barbaachisu deebii kee nuu kenni si kadhanne nu yoon dogoggore immoo bira shiira asirratti idoon jira boonaan jira mee waan jettan deeqaa tokko jedhaati isiin deebii nuuf kennitu wana sila jettan dabareedhaan butti dheeressiraa deeqaa tokko dubbadha. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan sagaleen kiyya. Nagaame. Amma waan Abu Rashidaa bira darbee gorsa isaanii bira darbee